Dubartiin tokko dhalaan tokko waggaa meeqatti heerumuu qabdi? 27. Umuriin kee meeqa? Nan beeka. Umurii sobnu garuu umurii keenya yoo himannu isin deebitanii kaasanii nuti qoostanii. Nagaaf fayyaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Sagantaa keenya guyyaa irraatiinis hawaasa keenya hin barsiisaa, saba keenya hin barsiisa jennee kan yaadne kanan qabadhee isiniif dhiyaadhee waa'ee heeruma dafanii heerumuun gama fayyaatiin akkamitti ilaalla. Fuudhaaf heerumaa yeroo malee. Kana jechuun dafanii heerumuun dhiibbaan fayyaa dubartootaa akkasumas immoo fayyaa maatii irratti geessisu maal fakkaata kan jedhu yookiin immoo early marriage kan jennu jechuudha afaan Ingiliffaatiin dhimma kana irratti kan walii ilaallu ta'a jechuudha. Egaa akkuma beekamu dhalli namaa dhalatee gara addunyaa kana yommuu dhufu umriin isaa yommuu inni gaa'ilaaf ka'u dhiiriif dhalaan tokko bultii ijaarratu jechuudha. Erga bultii ijaarratanitti walitti dhufanii wal horanii dhalli namaa wal horaa baay'achaa addunyaa kanarra ga'e jechuudha. Kanaaf taatee jireenyaa keessatti yookiin immoo mudannoo jireenyaa keessaa tokko bultii ijaarrachuudha. Namoonni lama garaagaraa dhiiriif dhalaa walitti dhufanii bultii ijaarratu jechuudha. Isa booda sanyii horuudhaan addunyaa kanarra guutan baay'een keenya akkasuma dhufne waan ta'eef jechuudha. Mee dhimma kanarratti sagantaa yeroo biraa dhimma kanarratti dhimmoota ogeessota maatii qabannee isiniif dhiyaanna. Heerumuun dafanii heerumuun yookiin immoo early marriage kan jedhu kun fayyaa irratti dhiibbaa akkamii qaba? Biyya irratti dhiibbaa akkamii qaba? Kan jennu gama fayyaan akkamitti ilaalamu gama fayyaa irratti xiyyeeffannee akka haasofnuuf sagantaa kana isiniif filadhee duraan dursatu gara sagantaa keenyaatti hin galin dura mee hawaasni maal jedha? Dafanii heerumuun dhiibbaa akkamii qaba? Dubartiin tokko dhalaan tokko waggaa meeqatti heerumuu qabdi? Maaliif kan jedhu hawaasa keessa deemnee hawaasa muraasa haasofsiifnee jirra. Viidiyoo isaan waraabnee ilaalaatti daawwadhaa walitti deebina. Tole duraan dursa gaaffis gaafannuuf deebisuudhaaf yamaa tokkeef galatoomii mee dhaggeeffattoota keenya wajjin wal baruuf maqaa kee? Asaantiyooma. Asaantiyooma galatoomii? Bitaaniyaa lakkee jedhama. Bashannanaa boruu jedhama. Boontuu Ajjamaa Gondar jedhama. Tole boontuu galatoomii yaada nuuf laachuuf yamaa tokkee fi gaaffii lamaan tokko si gaafadha. Gaaffii sanaa uummanni maal jedha kan jedhu gaafachuudhaaf. Dubartiin tokko yookiin shamarreen tokko waggaa meeqa olitti heerumuu qabdi jettee yaadda? Akka yaada keetti wanta kana wanta fayyaan lafa kaa'e osoo hin taane yoo waggaa meeqa olitti heerumtee gaariidha jettee yaadda yookiin immoo fayyaa ishee hin miidhu jettee yaadda? Akka nama tokkotti yoo ta'e dubbichi dubartiin tokko mana kiyya bulchuu nan danda'a jettee yeroo yaaddutti heerumuu qabdi. Umuriidhaan hanga ganaa jechuu hin danda'u. Maaliif yoo jette namni akkatti yaaduu fi akkatti jiraachaa jiru adda adda waan ta'eef jechuudha. Asirratti sirriidha yaadi kee. Garuu immoo fayyaa isheetiif gaariidha kan jedhamu fakkeenyaaf hamma dubartoonni waggaa 10 heeruman jiru, waggaa 13 heeruman jiru, 15 heeruman jiru, 19 heeruman jiru. Ati kanaa olitti heerumuu qabdi jettee jeneraalaayiz gootee fakkeenyaaf hamma achis yaadi kee sirriidha garuu akka waliigalaatti meeqatti yaadda? Ani ogeessa fayyaa miti garuu ijoolleen xiqqoo ta'anii odoo heerumuu baatanii. Waggaa meeqa ol jettee yaadda? Waggaa tokko murteessi. 27. Kana waggaa 27 olitti jettee yaadda? Akka yaada kiyyaatti garuu akka boontutti 27 ol. Galatoomii deebisaa gad uumurratti kan deebisnu ta'a. Fadhaa sinis. Yeroo baay'ee shamarran iddoo garaagaraatti argina waggaa 12, 18, 25, 30 yeroo hin argina. Dubartiin tokko yookiin shamarran tokko waggaa meeqa olitti heerumuu qabdi jettee yaadda akka yaada keetti? Yoo isin ani qophaa'eera jettee yaaddu ta'etti mentally, physically, psychologically waan saniif fit ta'e jettee yoo yaaddee jiraatte maybe heerumuu dandeessedhee yaadda. Fakkeenyaaf waggaa dhibaa lakkoofsa kaa'uudhaaf fakkeenyaaf kanaa ol jettee yaaddu. Fakkeenyaaf amma waggaa 12 heerumuu sirrii jettee yaadda? 15 kanuma hin jedhamu waggaa meeqa ol ta'uu qabattee yaadda? Ulfaatu danda'a. Yaada dhuunfaa kee ta'uu danda'a. Maybe waggaa 20 ol. Shamarran tokko yeroo baay'ee ilaalla waggaa 15tti, 17tti, 18tti kan heeruman jiru 20, 25, 30, 40 jira.
jiraachuu danda'a. Mee akka keetti shamarran tokko umuriidhaan si daangessa qaba. Umurii meeqaa olitti heerumuu qabdi jettee yaadda yookiin immoo yoo kanaa olitti heerumte fayyaa ishee miidhu jettee kan yaaddu umurii meeqaa ol? 23 ol ta'ee dansaa 23 achi jechuudha. Haga 23 diqqoo natti fakkaatti akka duraatti. Waan baay'ee waan isaa beeknee oduu keessa galnee waggaa isaa agas malee natti fakkaatu garuu waggaa 23 akka kiyyaatti waggaa 23 achi kun oduu ta'ee dansa. Shamarran tokko yookiin dubartiin tokko waggaa meeqaa olitti heerumuu qabdi jettee yaadda? Kana yeroo jennu keenya hamma yeroo baay'ee waggaa 15, 13, 20, 25, 30 akka keetti waggaa kana olitti yoo heerumte gahaadha jedhee yaada. Istaatisii garaagaraa jiraachuu danda'a waan ta'eef. Mee akka keetti maal jettee yaadda? Akka kiyyaatti maal jedhee yaada? Umuriin akkas jedhee daangessuun natti ulfaata garuu akkuma seerattuu namni waggaa 18 gadi jiru ofiisaatiin murtoo kennuu hin danda'u. Abboommii maatii jala jira waan ta'eef akka seerattis dhorkaadha nama waggaa 18 gadi heerumsiisuunis fuudhuunis dhorkaadha natti fakkaata. Ogeettii seeraa miti garuu immoo isa caalaa wanni nani jechuu barbaadu dubartiin tokko gaa'elaaf eenyummaa ishee erga bartee booda. Saya duratti hin galan. Tole galatoomi. Umuriin kee meeqa? Nan beeka. Umuriin kee meeqa? Bulleer wayyo. Umuriin kee meeqa? Kuna adaraa waaqee 23 eeggatu. Qoy umurii keessa maaliif sobdu yeroo baay'ee umurii maaf sobdu? Umurii sobnu garuu umurii keenya yoo himannu isin deebitanii kaasanii nuti qoostanii saniif malee umurii rakkoo. Meeqatti? Maali? 17 ta'e? 17 ta'u. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa hawaasa keessa deemnee gaaffii kana gaafanneerra keessumaa shamarran jechuudha. Deebii isaan kennaa turanii yaada isaan kennaa turanis immoo baay'een keessan hubattaniitu barumsa guddaa sirraa argattaniitu jedhee yaada. Mee gama fayyaan dhufnee waa'ee dafanii heerumuu yookiin immoo early marriage kan jennu kana kan walii ilaallu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu gama fayyaatiinis ta'e gama seeraatiin kan kaa'ee biyyoonni garaagaraa kan irratti walii galan akkasumas biyyi keenya dubartiin tokko daftee heerumte kan jennu waggaa 18 gaditti yoo heerumtedha. Waggaa 18 gaditti heerumte daftee heerumte jedhama. Early marriage kan jennu jechuudha. Baay'inaan dhalaa qofa ilaallatu osoo hin taane wanti kun dhiirarraa ilaallatu malee baay'inaan garuu kan dubbatamu keessiin kun kan ilaallatu shamarran yookiin immoo dubartootadha jechuudha. Qorannoowwan garaagaraa yoo ilaalle bara 2012 qorannoon godhame tokko jira. Qorannoo kana keessatti addunyaa kanarraati namoonni yookiin immoo shamarran miiliyoona 10 ol ta'an waggaa tokko keessatti umurii isaanii waggaa 18 gaditti heerumuu jedha. Akkuma argaa jiru jechuudha. Miiliyoona 10 jechuun waan salphaa miti. Waggaa tokko keessatti miiliyoona 10 gara guyyaatti yoo deebisne meeqa ta'a kan jedhu sin kaalkuleet gochuu dandeessu jechuudha. Gama biraa yoo ilaalle immoo qorannoon kun kan agarsiisu addunyaa kanarraati dubartoota 3 keessaa dubartiin tokko umurii ishee waggaa 18 gadi heerumteedha. Fakkeenyaaf addunyaa kanarra dubartoota miiliyoona 3 jira yoo ta'e miiliyoona 3 keessaa miiliyoonni tokko umurii ishee waggaa 18 gaditti heerumteedha jechuudha. Gama biraa yoo ilaalle immoo maal jedhama immoo dubartoota 8 keessaa dubartoonni tokko immoo umurii isaanii waggaa 15 gaditti heerumu. Hubadhaa waggaa 15 gadi jechuun waggaa 14tti 13 ta'uu danda'a 12 ta'uu danda'a 10 ta'uu danda'a jechuudha. Kuni qorannoowwan garaagaraa yommuu isaan agarsiisu jechuudha. Biyyoota garaagaraa biyyoonni garaagaraa keessatti koomanidha. Even biyya keenya illee dabalatee jechuudha. Keessumaa qorannoon bara 2004 biyya keenya keessa naannoo Amaaraatti godhame naannoon Amaaraa sadarkaa tokkoffaa qabatee ture yeroo sana akka agarsiisutti biyyoonni keenya keessatti illee dubartoonni waggaa 10tti illee waggaa 11tti illee waggaa 13 even waggaa 9tti illee kan heeruman jiru jechuudha.
Even gara Afrikaa lixaa yookiin immoo gara Afrikaa dhiyaa keessattis immoo baay'inaan hedduminaan ni argama jechuudha wanti kun jechuudha. Mee waa'ee kanarratti kan haasa'uun barbaachisee maaliif hidhamee kan jedhu qorannoowwan jijjiiran tokko tokko yoo laallee dubartoonni shamarran maaliif umurii isaanii malee heerumu baay'inaan kan isin dhibu parsantiin hedduun fedhii isaanii maleeti kan heeruman. Yookiin abbaan isaanii dirqisiisee yookiin haati isaanii dirqisiistee firri isaanii ollaan dirqisiisanii kan heeruman baay'een isaanii jiru jechuudha. Namni maal naan jedhaadhaaf yookiin immoo even kan isin dhibu dubartoota heeruman kanneen ijoolleewwan waggaa 18 gaditti heeruman kanneen keessa baay'een isaanii even kan abbaa manaan isaanii illee maal akka ta'e hin beekne jiru. Kanii utuu hin arginitti heeruman baay'een isaanii illee jiru. Qorannoon kun kan agarsiisu qorannoon biyya keenya keessa naannoo ispeeshaalii naannoo Amaaraatti godhame tokko kan agarsiisu jechuudha. Mee maaliif yoo jennee ilaallee qorannoo kana keessatti ispeeshaalii biyya keenya keessatti namoota tokko tokko aadaa naannoo sanaati amma akka aadaatti dursitee daa'imni tokko waggaa 8 waggaa 10tti bal'inaan dhimma kana keessa gallee haasa'uuf osoo hin taane akka aadaa naannoo sanaatti godhanii kan yaadan namoonni tokko tokko jiru. Kaan immoo yeroo guddatanii yookiin manatti hafuu danda'u waan ta'eef shamarran dafanii heerumuu qabu jedhanii kan yaadanis jiru. Yoo turanii manatti hafuu waan ta'eef kanaaf daftee shamarran tokko ijoolleen durbaa tokko waggaa 13 14tti heerumuu qabdi. Kan jedhu namoota baay'een isaanii deebii akkasii kan kennanis jiru. Maatii salphina oolchuu yookiin immoo maal jechuudha namni maal naan jedha yookiin immoo intallee baluu manatti haftee intallee baluu mana kana guuttee tun heeruun haftee bakka baay'ee deemee yaatee sargii isaa tun waamee nafee kan jedhe yaadan baay'een isaanii illee jiru jechuudha. Yaada uummata keessaati kan yaada uummata keessa jiru kan isinitti himaa jiru jechuudha. Kaan immoo fakkeenyaaf dubartiin tokko durbummaa ishee balleessuu dandeessi yookiin immoo yoo umurii ishee dabalaa deemee bakkeetti rileeshinii biraa jalqabuu dandeessi hariiroo biraa jalqabuu dandeessi shamarran tokko kanaaf daftee heerumuu qabdi. Jedhanii kan yaadanis jiru jechuudha. Deebii kana kan deebisan maatiin baay'een isaanii jechuudha. Mee amma kan laallu gama fayyaatiin rakkoo akkamii geessisami? Rakkoo akkamii geessisa fayyaa irratti? Shamarran tokko yookiin dubartiin tokko waggaa 18 gaditti heerumtee rakkoo fayyaa akkamiidha kan inni geessisuu danda'u? Kan jedhu kan walii ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti yoo ilaalle rakkoon kun rakkoo fayyaa, rakkoo xiinsammuu gaggeessuu danda'a. Daa'imman irratti, daa'ima irratti rakkoo geessisuu danda'a. Haadha irratti rakkoo geessisuu danda'a, xiinsammuu irratti rakkoo geessisuu danda'a, maatii irratti hariiroo maatii irratti rakkoo geessisuu danda'a, biyya irratti miidhaa geessisuu rakkoo geessisuu danda'a jechuudha. Akka salphaatti waan laalu miti kun jechuudha. Sadarkaa dhuunfaarraa jalqabee sadarkaa biyyarraa jalqabee akka sadarkaa biyyaatti rakkoowwan garaagaraa geessisuu danda'a jechuudha. Mee jalqaba rakkoo fayyaa akkamii geessisa jennee yoo ilaaluu dandeenya. Akkuma beekamu qaamni bilchina hin qabu qaamni waggaa 18 gaditti baay'een isaa ispeeshaal naannoon qaama isaas ta'ee naannoo qaama saalaa wantoonni utubanii jiran jechuudha. Kanaaf rakkoo ulfaa irratti fakkeenyaaf yeroo ulfaa yeroo da'umsaa yeroo malee da'uu dhiisuu ta'uu danda'a miixuu jabaarra kan ka'e obstructive labor kan jennu yookiin immoo miixuun suni cufamuu danda'a. Sababa kanarraa kan ka'e maal fiistullaa keessumaati fiistullaa kan jennu fiistullaa maal akka ta'e asirratti yeroo biraa barumsa bal'aa sii qabadhee inni adda. Fiistullaa jechuun fakkeenyaaf amma qaawwii qaama saalaa dubartootaa jira. Akkasumas immoo karaan sagaraan ba'u jira yookiin reektam kan jennu jechuudha. Kanaaf qaawwa qaama saalaa dubartootaa akkasumas gara oliitiin immoo kan funcaanii jira kan qaama saalaa dubartootaa jira jalaan immoo maaltu jira jechuudha. Jalaan immoo kan karaa sagaraan ba'u jira jechuudha. Kana gidduu tishuuwwan jiru wantoonni isaan akka isaan walitti kominikeetiin godhu yookiin walitti dhufne godhu jira jechuudha. Kanaaf yeroo da'umsaa miixuu jabaarraa kan ka'e maal ta'a jechuudha qaawwii uumamuu danda'a. Qaama saalaa dubartootaadhaaf sagaraa kana yeroo akkas ta'u maaltu ta'a jechuudha. Sagaraan karaa qaama saalaa ba'uu danda'a. Funcaanni karaa qaama saalaa ba'uu danda'a. Rakkoon akkasii geessisuu danda'a jechuudha. Fiistullaa kan jedhu kanaaf saaxilamuu danda'a. Rakkoon fiistullaa kun immoo dhiibbaa garaagaraa saayikooloojikaalii illee qaama irratti illee miidhaa garaagaraa geessisuu danda'a jechuudha. Keessumaa fiistullaan warra waggaa 18 gaditti heeruman irratti heddummaata jechuudha. Rakkoo akkasii geessisuu danda'a. Inni kan biraa rakkoo du'a hawwanii yookiin immoo du'a haadholii. Akkuma beekamu maternal death kan jennu jechuudha. Rakkoo du'a hawwanii yeroo da'umsaa wal qabatees ta'uu danda'a. Yeroo da'umsaa yeroo ulfaas ta'uu danda'a. Isa boodas ta'uu danda'a rakkoo kana fiduu danda'a. Akkamitti? Akkuma jennes karaa garaagaraatiin rakkoo da'umsaa wal qabatanii dhufan ta'uu danda'a. Rakkoowwan garaagaraas ta'uu danda'a jechuudha. Yommuu ilaallu dubartoonni namoota yookiin immoo dubartoota yookiin immoo haadholii du'an keessaa yommuu kompiira goonee ilaallu dubartoonni yookiin immoo shamarran waggaa 16 gaditti heerumanii dachaa 4 warra kaanirra yookiin immoo warra waggaa 20 keessa heeruman caalaa du'aaf saaxilamoodha jedha. Kanaaf rakkoo du'a hawwanii illee geessisuu danda'a waan ta'eef
rakkoo kana hambisuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa daa'imni tokko illee carraan waggaa tokkotti du'uu isaa parsantii 60 oli. Fakkeenyaaf kompeer goonee ilaaluu dandeenya. Daa'imni dhalate suni carraan waggaa tokkotti keessatti du'uun isaa kan namoota kaanirraa yookiin immoo kan daa'imman umurii isaanii gahee yeroo manirraan kompeer goonee yommuu ilaallu daa'imman isaanii carraan isaan du'uu isaanii parsantii 60 ol guddaadha jechuudha. Kanaaf waan tokko waan salphaa miti jechuudha. Daa'imman irratti du'a daa'immanii fiduu danda'a. Akkasumas immoo daa'imman irratti yoo ilaalle maal fide jechuudha? Kiiloon isaanii gadi bu'ee dhalachuu yookiin immoo underweight kan jennu. Laakiin kiiloon isaanii ulfaatinni qaama isaanii daa'immanii gadi bu'ee dhalachuu danda'a. Kanaaf underweight kanaaf illee rakkoo saaxiluu danda'a. Kan biraa rakkoowwan maatii, rakkoowwan sasalphaa rakkoowwan maatii, vaayolensiin jiraachuu danda'a, wal dhabuun jiraachuu danda'a. Saayikooloojikaalii fakkeenyaaf hamma dubartiin yookiin immoo shamarran waggaa 18 gaditti yommuu heerumtu waan tokko illee murteessuu hin dandeessu. Yeroo sanas immoo baay'ee aaruus dandeessi. Murtoodhaaf daa'ima waan barbaachisu daa'ima wanta barbaachisu illee beekuu dhiisuu dandeessi. Kanaaf waan tokko murteessuu dhabuu dandeessi. Murtoo irratti illee xiqqoo rakkinni jiraachuu danda'a jechuudha. Daa'ima kunuunsuu irratti illee murtoo kanaaf jiraachuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa yoo ilaalle carraa barumsaa illee dhabuu danda'u. Amma yeroo baay'ee waggaa 18 gad jechuun university joining godhan waggaa kana keessatti yookiin immoo even high level education illee xumuriin kan isaan heeruman jechuudha. Kanaaf rakkoo barumsaa dhabuu danda'u. Kun immoo carraa barumsaa dhabuu biyya keenya gadi buusuu danda'a jechuudha. Shamarran immoo barachuu qabdi sadarkaa tokko irra geessee biyya ishee ofii ishees jijjiiruudhaaf ofii ishees galii argachuudhaaf akkasumas immoo biyya ishee jijjiiruudhaaf shamarran tokko yookiin dubartiin tokko barachuu qabdi jechuudha. Kanaaf carraa hiyyummaa illee ol kaasa. Gara biyyaatti yoo ilaalte hiyyummaan sadarkaa biyyaatti akka inni ol ka'u godha. Akkasumas immoo akkuma jennee carraan barumsa dhabuu ishee guddaa ta'a jechuudha. Carraan hiyyummaa illee akka dabalu kan asirratti kaafnee jira jechuudha. Kanaaf dubartiin tokko waggaa 18 gaditti yommuu heerumtu rakkoowwan fayyaa xiinsammuu wal qabate dhiphina ta'uu danda'a. Vaayolensi yookiin immoo abiyuuz yookiin miidhaa irra ga'uu danda'a. Kan biraan immoo saayikooloojikaalii reedii gaatti taatee waan ittiin galleef waan tokko murtoodhaaf illee bilchina hin qabdu jechuudha gama saayikooloojikaalii yoo deemne jechuudha. Rakkoowwan fayyaa amma jenne amma asirratti kaafne hundumaa ishee qaqqabuu danda'a. Rakkoowwan fayyaa kanaa fi kan kanaan wal qabatan baay'ee isaa jechuudha. Kanaaf maatiin illee tokkoffaa fedhii isaanii heerumuu qabu, lammaffaa barumsa barachuu qabu, sadaffaa immoo umriin isaanii yommuu ga'e utuu heerumaniiti gaariidha kan jedhudha jechuudha. Maaliif rakkoowwan fayyaa gama kanaan dhufan ispeeshaalii da'umsaa wal qabatanii ulfaa wal qabatanii ishee irrattis daa'ima irrattis maatii irrattis biyya irrattis dhiibbaa tuun geessisan kana gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaa fayyaa har'a qabadhee isiniif dhiyaadha keessatti rakkoon dafanii heerumuuf rakkoo fayyaa akkamii geessisuu danda'a kan jedhu irratti barumsa gabaabaa kanan qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga xumuraatti nuufi malee nu wajjiniin turtanii waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Fayyaan.